Nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan irra lafaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoositti waamamuudhaan biyya lafaa kan waakkattan Gooftaa Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii kan fudhattan hundumti keessan nagaa jirtu. Ani obboleessi keessan nagaa guutuun qabaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kallattii adda addaatiin sagaleen kun kan isin dhaqqabu karaa WhatsAppii, waldaa ijoollee kakuu irratti akkasumas karaa yuutuubii Yesus Kiristoosiin isa fannifame Yesus Kiristoosiin lallabna kan jedhu yookaan akkasuma haaleluyyaa ameen kan jedhu irratti kan isiniif darbu Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuu irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagalee waaqayyoo jajjarraataa humna hojjetu kan of keessaa qabu billaa kallattii lamaan qarame caalaa isa qara qabu sagalee waaqayyoo isa wanti hundumtu isa duratti saaqamaa ta'e homtuu isa duraa dhokachuu kan hin dandeenye waa gochuuf kan danda'u isa walii wajjin ilaalla. Dabarsiteen kennin mata duree jedhuun sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Irratti deebi'aa mata duree dabarsiteen kennin jedhuun walii wajjin ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa Yesus Kiristoositti kan waamamne biyya lafaa waakkannee kan baane nuti ijoollee Kiristoos Yesus warri taane dabarsinee kennuun nurraa hin eeggamu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sababbiin isaa abbaan keenya inni nu yaame biyya lafaa kana keessaa inni birmaduu nu baasee waa'ee mootummaa waaqayyoo fi jireenya bara baraa waa'ee Yerusaalem ishee haaraa waa'ee mootummaa waaqayyoo akka yaannu kan taane biyya lafaatti adda baanee Kiristoosiif kan jiraanne dabarsinee kennuun nurraa hin eeggamu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara hundumtuu dabarsee kennu ati dabarsitee hin kennin. Bara hundumtuu dabarsee kennu ati dabarsitee hin kennin. Ati dabarsitee kennuudhaaf hin waamamne. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dabarfamtee kennamuudhaaf waamamteerta malee dabarsitee kennuudhaaf hin waamamne. Dabarfamtee kennamuu dandeessa. Dabarsanii si kennuu danda'u. Haa ta'u garuu ati dabarsitee hin kennin. Warri dabarsanii si kennan yoo baay'atanii yoo ati dabarsitee hin kennin kan dabarsee si kennu haa baay'atu malee ati dabarsitee hin kennin. Abbaan kee Gooftaan Yesus Kiristoos gaafa dabarsanii isa kennan inni dabarsee hin kennine. Warra dabarsanii isa kennan inni dabarsee hin kennine. Kanas kan agarru kutaa macaafa qulqulluu keenya wangeela Yohaannis Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasnee hamma 30 isa jiru hin ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kiristoos bara dabarsanii isa kennanitti inni dabarsee hin kennine. Dabarsee kennuudhaaf osoo danda'u dabarsee hin kennine. Anis atis abbaan keenya dabarsee waan hin kennineef nus dabarsinee hin kenninu. Abbaa keenya Yesus Kiristoos irraa barreessirra yoo taane dabarsinee hin kenninu. Eenyumaa yoo ta'e dabarsinee hin kenninu. Fira keenya dabarsinee hin kenninu. Obboleessa keenya dabarsinee hin kenninu. Diina keenyas dabarsinee hin kenninu. Adda kan nu taasisu diina keenya dabarsinee kennuu dhiisudha. Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesus Kiristoos diina isaa dabarsee hin kennine. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma dhumaatti jaalala guutuutti agarsiisuudhaan diina isaa mo'ateera. Obboleessa koo obboleettii koo diina kee mo'achuudhaaf dabarsitee kennuudhaan osoo hin taane hamma dhumaatti jaalala guddaa agarsiisuudhaan
egaa kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Yihuudaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin agarra. Yihuudaatu Yesuusin dabarsee kenne malee Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Kiristoosin Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bartuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma bartoota 11 kan waamame carraa waamichaa kan argate jireenya bara baraadhaaf. Carraa waamichaa kan argate qurxummii waaqayyoodhaa kan ta'an yookaan hoolota waaqayyoodhaa kan ta'an namoota gara mootummaa waaqayyootti kiyyeessee fiduudha. Akkuma Phexros faa carraa kan argate, akkuma Yaaqoob faa carraa kan argate, akkuma Yohaannis faa carraa kan argate, akkuma Maatiyos faa carraa kan argate, duuka buutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yihuudaadha. Yihuudaan Yesuus Kiristoos hin dabarsee kenne malee Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Yesuus hamma xumuraatti, hamma sadumaatti Yihuudaatti jaalala guddaa agarsiiseera. Yihuudaan diina isaa akka ta'e Yesuus tolchee beeka. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yihuudaan diina isaa akka ta'e Yesuus tolchee beeka. Haa ta'u garuu Yihuudaa dabarsee kennuudhaaf Yesuus Kiristoos yeroo tokkoof illee hin aggaamne. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Buleessa obboleettii ko lafa kanarra amma jirtutti diina baay'ee qabda. Kan siin mormu baay'ee qabda. Kan siif hin tolle baay'ee qabda. Firoota akkuma qabdu diinas qabda. Diina kee dabarsitee hin kennin. Fira keessa dabarsitee hin kennin. Buleessa keessa dabarsitee hin kennin. Hamma dhumaatti jaalala guutuutti agarsiisi. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti akkuma agarru lakkoofsa tokkorraa kaastanii gaafa laaltan wangeela Yohaannis 13 lakkoofsa tokkorraa kaastanii gaafa laaltan ayyaanni Faasigaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquudhaaf yeroo isaa akka ga'e beeke. Inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma jaalate hamma dhumaatti jaalala guutuu agarsiise. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra jaalate, warra fo'ate hamma dhumaatti jaalala isaanitti agarsiise. Jaalala guddaa, jaalala guutuu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo irbaatatti seexanni akka Yihuudaa ilma Simoon namni biyya Kiriyoos Yesuusin dabarsee kennuuf yaada irra hin kaa'e. Irbaata yeroo nyaatanitti, yeroo irbaata qulqulluu nyaatanitti, yeroo irbaataa kanatti, yeroo irbaata nyaatanitti namni irbaatatti dhiyaatu. Kana jechuun namni foon gooftaaf dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoositti hirmaatu yookaan namni kakuu gooftaa keessatti hoolaa Faasigaa nyaatu nama akkamiiti yoonaan jettan nama adda ba'e. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama adda ba'e Waaqayyoof nama jiraatu. Biyya lafaatti nama hin makanne. Waaqayyoon qofa nama jaalatu. Jaalala Waaqayyoo warra qabantu Waaqayyo kiyyoo isaanii keessaa warra isaan baasetu irbaatichatti dhiyaata. Irbaatichatti warri dhiyaatan warra garaa qulqulluudha. Warra garaa isaanii keessatti marti hin baannedha. Kumoofaa keessatti baalaadhaa wajjin irbaaticha ni nyaatu. Sunis immoo hadhaa'ummaa keessaa baan agarsiisuudhaaf. Hadhaa'ummaa keessaa warra baantu irbaaticha nyaata malee warra hadhaa baatanii deemantu irbaaticha nyaatan. Yihuudaan garuu hadhaa baatee irbaatichatti dhiyaata. Yihuudaan garuu hadhaa baatee irbaatichatti dhiyaata. Kanaaf seexanni yeroo inni irbaatatti dhiyaatetti Yihuudaa Yesuus Kiristoosin dabarsee akka inni kennuuf yaada irra kaa'ate. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bakkoota kudha lamaan keessaa Yihuudaa seexanni yaada irra kaa'achuu kan danda'e Yihuudaan hadhaa'ummaadhaan waan deddeebi'aa ture. Hadhaa'ummaan isaas maal akka inni ta'e qabxii lama gurguddaa gara booddee irratti isinittani. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hadhaa'ummaan Yihuudaan baatee deemu maal akka inni ta'e qabxii lama gurguddaa gara booddee isinittani. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
هللويا يهودان يسوع دبرسه كنودا يادا سيطناتين نيغوتن يسوع مو واقيو أبان وانتما هركسات چاكدي كيسا هركسات أكاين كيساين كنينيف أوفيساتي واقيو برا أكا دفه كرا واقيو برا أكا دفه غرا واقيو ساكدكو إمبيكا تري يهودان كارورا كنبير ماتوا سودا ملي يهودان كاروريچا كراوتو تي آرگمو ملي كريستوس يسوع كايون ديغرا بيجلا كنا دفه دبر فميك النمودا يسوع كريستوس دا جلني غدان ادو يسوع غرا بيجلا كنا كنو دبر سيكن نفسونتاني دبر فميك النمودا يهودان يرو كنت يرو رباتا فاتيغانيا تني حتاوما غراساتي باتي حتاوما غراساتي باتي رباتيچ نياته حتاوما غراساتي باتي رباتيچ نياته गोप्तान केन्या यीशुस क्रिस्टोस मिला बर्तोता यम्मुडी को यूदास टिके मिला बर्तोता यम्मुडी को यूदास टिके यूदान यम्मू गोप्तान मिला सादिकु akka nama hamaa garaadhaan qabneet akka nama jal'ina garaadhaan qabneet gooftaan Yesuus Kiristoos miila isaa yommuu dhiqu dhiqate. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos Phexrosin wajjin yommuu walitti falmu kutaa kana keessatti Phexros bira gaafa ga'u warra kaan dhiqee Phexros bira gaafa ga'u Phexros ani inni qabdee ati miila koo inni gidduudha gooftaa koo taatee soo jirtu barsiisaa koo taatee soo jirtu si waamamee biyya lafaa keessaa kanan ba'e si waamamee jireenya bara baraa kanan argatte ati gooftaa koo taatee soo jirtu abbaa koo taatee soo jirtu akkamitti miila koo dhiqxa jedhee gaafa inni falmii kaasu gooftaan lach si dhiquun qaba jennaan gonkumaa nan dhiqxutti jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo sinniqne qoodana biraan qabdu ittiin jedhe gooftaan. Kanaaf lakkoofsa 8 irratti Phexros yoom iyyuu taanaan miila koo hin dhiqxu jedhee kana irratti Yesuus ani yoo si dhiquudhaa baadhe ana biraa qooda hin qabdu jedhee deebise. kanarratti Phexros akkas jedheen gooftaadha yoos akkas yoo ta'e ati na dhiquun qooda qabaachuu yoo ta'e si biraa qooda qabaachuu koo yoo naa ta'e na dhiquu keetiin si biraa kanan qooda argadhu yoo ta'e eega akkas ta'e miila koo bichaa miti harka koos mataa koos na dhiqi ittiin jedhe isa dura dhiqatteertatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isa dura dhiqatteerta qulloofteerta Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isa dura dhiqatteerta mataa kee keessa dharri hin jiru harki kee bilisa ba'eera qulqullaa'eera Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Harki kee qulqullaa'eera mataan kee keessa dharri hin jiru. qulloofteertaattiin jedhe qullooftee jirta sibichaa miti isa dur dhiqattanii qullooftaniirtani gaafa jedhee warra kaawwan bartoota 12 gaafa kaas sin keessaa hunduma keessan miti kan qullaa'e innoo tokko dabarsee na kennuudhaaf jira kanas waa'ee Yihuudaa duraan dursee gooftaan beekee dubbateera duraan dursee waa'ee Yihuudaa gooftaan beekee dubbate. Haleluuyaa. Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Yihuudaan Yesuusin maaliif dabarsee kenne? Qabxii lama gurguddaan sinitti mala dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine.
يهودان يسوع مالك دبرتكن قبل مرغدا سنتي ما دغيفدا يهودان متى جابولا وسوي تدبتا مكن نغين يسوع دابغلني غدانا تو سغلي واقيو يردربودان يرو يسوع تدبتا اغاودودان arraisa kan dabarseda dabarsea akka kennu daabju sinkessa inni tokko dabarsena kennu daabjira jedhe yesus mul'inatti dubbat kana gaafa jedhu yuudaa ta'uusa akka isaan hin beekne bartoota jalaa immoo hin dhokse sababbiin isaa Phexros faan Yohaannis faan yesusin akka malee waan jaalataniif hamma malee waan jaalataniif يهودا تو بيكني جلك أبا بيتروس تساجي بيتروس يهودا جسلان هر كيسا كنترول واج أيو وبيكتي برتون يهودا جسلان هر كيسا نيا كنترول واج أيو غوفتان كين يسوع كريستوس وبيكتي يهودا نيجارو يوي يسوع ستدبت صوبك جابرسكن نكلو سنكسا توكو غابن نجدو وصوبك همرمت متى جبات متى كان جبات سغلي واقيو كان نغي دغاي هوجير كان اولكين غوا يسوع دابغلني غدانا ماتيوس فرما ديجاميا فررت نموتا لما تجير نما اوغيسا في نما غوا اوغيس سغلي واقيو دغيو جير كلول غوان اغي هوجير كاينول جيري يودان متجبم ما قبا لما غوم ما قبا سدبا ديسودا هنغو أرفرفا يرو ساتين فيدو الرنسني ديبي قبضي توقفا جلت سغلي واقيو الرجل بولان يهودان متى جابود سغلي واقيو الرجل بولان يهودان غوان سغلي واقيو الرجل بولان يهودان يروسات كن فيدمني سغلي واقيو الرجل بولان يهودان ددودا كن نگي يسوع سيد أبغلني قدانا مالا سرينجر متى جابو قوة يسوع كريستوس سيد أبغلني قدانا متى جابو أك متى جابات بوكو كان جابات أك فرعون قوة يسوع كريستوس سيد أبغلني قدانا يرو ساتي كان يفيدم ديتو كان النجي أرفان كان لالله كابكي توكو فاجرت سجلي واق أيو إركان دربود أيودا سجلي واق أيو باكا كان يكمل أيودا أو صودا جاودي ده كان ديمود أيودا يرو بيتي كان يفيدم واي يرو سنتانيما يودان قرار كته قرار كمي يروتي غوفتان يسوع كريستوس إن كيسا تفدا برسنا كنو دابجرا ينزا ويو غوفتان نرتي بكيرا دي يادا غراسان جيتر عارف بوكو جبات متى جبو كاني نبومني يرو ساتي فيدمني ويو غوفتان نرتي بكي وانتري نوكساتي يادا توري وانتري نوكساتي يا أغاما توري أغامي كو غوفتان نرتي بكي جدي यादा बताता इंगेटर यादा कराता इंगेटर यस क्रिस्टोस आप गलनी गुड्डान आदो सगले वाकयो दर दरबुदा
mata jaboo gowwaa akka sagalee waaqayyoo soo dhaga'u gowwaa jechuun maal mata jaboo jechuun kan didu bakka kan ishii kan hin jedhe mataa kan jabaatu gowwaa jechuun sagalee waaqayyoo dhaga'ee hojiirra kan hin oolchine yeroo isaatti kan hin fayyadamne carraa argatetti fayyadamee yaada garaasaa kan hin geeddaran nama hin dhageenye ta'uutu Yihuudaatu balleesse. Yihuudaan gooftaa dabarsee akka kennu kan taasise nama akkanaa ta'e. Wayyoo jenne narratti beekame jenne. Lammaffaa Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee akka inni kennuuf Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee akka inni kennuuf sababa kanitti ta'e lammaffaa irratti jaalala maallaqaa qaba. Jaalala maallaqaa qaba. Maallaqa kan jaalatu Kiristoos caalaa maallaqa kan jaalatu Maatiyos jaadikjanii afurratti eenyullee gooftolee lama hojjechuu hin danda'u. Yihuudaan maallaqa hin jaalataa? Akka inni maallaqa jaalatu macaafa qulqulluu irraan isinitti agarsiisa. Hamma akka jaalala maallaqa hammam akka inni qabu isinitti agarsiisa. Yihuudaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan gooftaa dabarsee akka inni kennu kan taasise Yihuudaan qabxii lammaffaa irratti maal isin jedhe ni dura sagalee waaqayyoo kan hin dhageenye. Sagalee waaqayyoo kan hin dhageenye jalatti wantoota san isinii kaa'an jedhe. Isa kana jalatti immoo iyyuu jaalala maallaqaa qaba. Jaalalli isaa kun Kiristoosin caalaa jaalalli maallaqaa kun Kiristoosin caalaa isa mo'ate. Kan mo'atamedha Yihuudaan. Yihuudaan kan maalidha? Kan mo'atamedha. Maalidha? Maallaqni isa mo'ate. Maallaqatu Yihuudaa mo'ate. Akkamitti maallaqni Yihuudaa mo'ate? Maatiyos jaadikjanii afur irratti sagalee waaqayyoo waan dinqii tokko haasaa baay'ee kan sin dinqu kutaa sasiniifan dubbisa. Yesuusitti fufee eenyullee gooftolii lama hojjechuu hin danda'u. Gooftoliin lamaan kun eenyudhaaf eenyudha? Gooftolii meeqa isiniin jedhe? Lama. Gooftoliin lamaan kun eenyudhaaf eenyudha? Eshi. Yesuusitti fufee eenyullee gooftolii lama hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee, isa tokko jaalachuudha. Isa tokko fokkennee, isa tokko tuffachuudha malee. Isinis akkasuma waaqayyoodhaaf horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan. Laala gooftolii lama jedhee Kiristoos Yesuus kutaa kana keessatti kan kaa'e tokko maali? Horiidha. Inni kun waaqayyo. Waaqayyoo fi horiidhaaf namni hojjechuu hin danda'u. Waaqayyoof nan hojjeta namni jedhe horii jibbuu qaba. Namni waaqayyoof nan hojjeta jedhe maal gochuu qaba? Horii jibbuu qaba. Haleluuyaa. Kiristoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon nan jaalanna namni jedhu maal gochuu qaba? Horii jibbuu tuffachuu qaba. Horii jechuun maal jechuudha? Maallaqa, qabeenya. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf horiin yookaan qabeenyi maallaqni keenya waaqayyoo keenya nuuf caaluu hin qabu. Sababbiin isaa Maatiyos 10:30 afur irratti sagalee waaqayyoodha waan guddaa tokko dubbata. Waan nama naasu, waan nama sodaachisu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo itti beekan garuu kan nama naasisne kan nama gammachiisu. Yoo itti beekan garuu kan nama naasisne kan nama gammachiisu. Haleluuyaa. Innis akkasuma. Yesuus amma immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Waan hin dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduudhaafan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani billaa fiduudhaafan dhufe Yesuus Kiristoos. Gara biyya lafaa kanaa kanan dhufe biyya lafaa kanarratti billaa fiduudhaafan dhufe Yesuus. Billaa akkamii? Ani nama tokko abbaa isaa wajjini
yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Intala haadha ishee wajjin haadha manaas ilma haadha manaa ilma abaati ishee wajjin walitti dhaquufan dhufe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan walitti dhaquufan dhufe. Yesuus mootii nagaatiif mootii nagaati walitti dhaquudhaaf dhufe. Walitti buusuudhaaf dhufe Yesuus. Wallalchisiisuudhaaf dhufe Yesuus. Adda adda baasuudhaaf dhufe Yesuus. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eshi diinni mana tokko warra mana keessaa hin ta'u. Maal jechuu barbaade? Lakkoofsa 37 dubbisnu gaam. Namni abbaa yookiin haadha na caalatti jaalatu anaaf kan malee miti. Namni abbaa yookiin haadha na caalatti jaalatu anaaf kan malee miti. Namni ilma yookiin intala ana caalatti jaalatu anaaf kan malee miti. Namni fannoo isaa isaanaaf jedhee ol fudhatu baatee ana duukaa gadi hin buune anaaf kan malee miti. Namni jireenya isaa olfachuu barbaadu jireenyi isaa duraa hin fudhatamu. Namni jireenya isaa anaaf jedhee kenne hin olfatu. Haleluuyaa. Jireenya isaa maal godha? Hin olfatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Walitti buusuudhaaf dhufe Yesuus. Warra jaalala maallaqaa qaban maallaqa isaanitti adda baasuudhaaf. Ilmi abbaa, abbaanis ilma, Kiristoosin caalaa kan jaalatu yoo ta'e Kiristoosiif kan malee miti. Eenyuun caalaa jaalattaati? Eenyuun caalchiftee jaalattaati? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan na dinqe ammas Yuudaan maallaqa jaalala maallaqaa qabaachuusaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa 12 wangeela Yohaannis 12 lakkoofsa 1-8 isa jiru walii wajjin laal. Yuudaan Kiristoosin dabarsee akka inni kennuuf jaalala maallaqaatu isa mo'ate. Eshi Haleluuyaa. Lakkoofsa korratti akkas jedha. Ayyaaneffamuun Faasikaa guyyaa ja'aan jiru Yesuus Beetaaniyaa iddoo Alaazaar ture dhaqee inni isaa Yesuus warra du'anii keessaa dammaqse ture. Achittis irbaata qopheessaniif. Maartaan hin ergamti. Alaazaar garuu warra isaa wajjin maadditti ta'anii keessaa tokko ture. Maariyaam yommuu urgooftuu dibataa makaa hin qabne idda biqiltuu gati jabeessa naardoos jedhamurraa kan hojjetame akka walakkaa leetirii kan ta'u fuutee miila Yesuus lachuu dibde rifeensa mataa isheetinis haxoofte. Manichis immoo foolii urgooftuu sanaan hin guutame. Bartoota isaa keessaa tokko Yihudaan namni biyya Kiriyoos inni isa qabsiisuudhaaf jira ture garuu kana irratti inni Yesuus Kiristoosin qabsiisuudhaaf ture kun Yihudaan kana irratti akka jedhe urgooftuun kun meetii 300 gurguramee maaliif warra hiyyeessotaaf hin kennamne jedhee dubbate. Meeqatti? Meetii 300 gurgurame. Urgooftuu Maariyaam Kiristoos Yesuusin dibdee du'a isaatiif qopheessite tilmaama keessa galchee Yihudaan.
tilmaama keessa galcheet maal jedhee urgooftuun kun maaliif gurgurame hiyyeessotaaf hin kennamne meeqatti meetii 300 gurgurame hiyyeessotaaf maaliif hin kennamne jedhee dubbata. Barreessaan kutaa kanaa yookaan immoo iyyuu macaafa kanaa wangeelaa Yohaannis akkas jedhee dubbate. Lakkoofsa 6 kana immoo hiyyeessotaaf oo'ee miti hattuu waan ta'eef malee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Korojoo isaanii isatu baata. Isa baatu keessaa hin fudhata ture. Yohaannis waa'ee Yihuudaa yommuu dubbatu maal jedhe? Ay hiyyeessotaaf yaadee miti Yihuudaani. Hiyyeessotaaf yaadee osoo hin taane kana dura iyyuu korojoo keessaa hin fudhata ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yihuudaan hiyyeessotaaf yaadee osoo hin taane kan kana godhe durumaaniyyuu korojoo keessaa maal godha ture? Hin fudhata ture. Hin hata ture. Hatuudhaaf malee fudhachuudhaaf malee urgooftuun gooftaa Yesuus Kiristoos dibame gurguramee hiyyeessaaf haa kennamu jedhee hiyyeessaaf yaadee osoo hin taane maal qaba urgooftuun isheen fidde kuni gurguramee sokkiruu korojoo keessa galee achi keessaa fudhachuudhaaf. Yihuudaan maallaqa jaalala maallaqaa qabaachuurraa kan ka'e yeroo xiqqoo keessatti sekondii keessatti herreegatti geeddaree shittoo isheen yookaan immoo urgooftuu isheen Yesuus hin dibde herreegatti geeddaree meetii 100 gurgurame hiyyeessaaf kennamuu qaba. Dhaala Yihuudaan hattuu waan ta'eefidha. Yihuudaan hattuu waan ta'eefidha. Yihuudaan jaalala maallaqaatiin qabameeti. Buleessa koo buleettii jaalala waaqayyootiin qabame, jaalala firaatiin, jaalala riyyaatiin, jaalala mucaa keetiin, jaalala ofii keetiin, namni ofillee hin jaalata, ofii isaallee hin jaalata namni, ofii kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa ofii kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa mucaa kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa biyya lafaa hin jaalatin, Kiristoosin caalaa waan jaalattu hin jaalatin. Waan hundumarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Biyya lafaarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Hundarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Satu bu'aasii qaba. Kiristoosin Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Buleessa koo, buleettii koo. Yihuudaan Yesuus Kiristoosin dabarsee kan kenneef Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Hamma dhumaatti bartoonni hin beekne ture. Boqonnaa 13 kana guutummaa isaa haga 30tti gaafa dubbistan waan baay'ee agartu. Lakkoofsa 21 irratti kadhattanii gaafa laaltan Yesuus erga kana dubbatee booddee hafuura isaatiin dhiphatee dhuguma isinitti himaa tokko isin keessaa dabarsee na kennuudhaaf jedha jedhee dhugaa ba'e. Bartoonni garuu waa'ee eenyutiif akka inni dubbate inni wallaalanii hin beekne. Jalaalos maaliif harki isaanii akka hin xuroofneef Yihuudaatti bu'anii harki isaanii akka hin xuroofneef Yihuudaa ajjeesanii harki isaanii akka hin xuroofneef harki isaanii dhiigan akka hin banneef of eeggate. Waaqayyo obsini haa eeggatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka isaan hin banneef. Hamma dhumaatti Yihuudaatti jaalala guutuu agarsiise. Hamma dhumaatti bartoota isaatti jaalala guutuu agarsiise. Yihuudaatu Yesuusin dabarsee kenne. Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Abbaa keenya irraa barra. Yesuus Kiristoos akkuma Yihuudaa dabarsee hin kennine diina isaa
nuus diinota keenya dabarsinee kennuun nurra hin jiru. Hamma dhumaatti jaalala guutuutti agarsiifna. Hamma nu ajjeesanitti amma dabarsanii nu kennanittis jaalala guutuutti agarsiifna. Kanatu bartoota gooftaa nu ejjitiisa. Walii keenya jaalachuu, diina keenya jaalachuudhaan bartoota gooftaa jedhamnee beekamna. Hamma dhumaatti jaalachuu akka dandeessanii ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Haleluuyaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Guddaan sin jaaladhaa, guddaan sin kabaja. Kan sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9:12-9:10-49 yoo ta'an argachuu dandeessu. Egaa Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee akka kennuuf kan isa taasise sagalee Waaqayyoo irra darbuudhaan mata jaboo ta'uusaa, gowwaa ta'uusaa dhaga'ee hojiirra kan hin oolchine sagalee Waaqayyoo, yeroo isaatti kan hin fayyadamne ta'uusaa, yerootti gooftaan itti dubbatetti yaada garaa isaa geeddarate kan hin deebine ta'uusaa, waan jedharraa gara booddee kan hin deebine ta'uusaa, dhaga'uu diduusaatu Yihuudaa ajjeesee xumurri isaa badii taasise. Yihuudaa xumura isaa beektu waan inni ta'e. Akka Yihuudaa ta'uun xumurri badiinsa. Inni biraa lammaffaa irratti maallaqa jaalachuu isaati. Yihuudaa hamma dhumaatti du'atti kan isa geesse. Xumura irrattis jalqaba irratti maallaqa jaalata ture. Xumura irrattis qarshii 30 gooftaa Yesuus Kiristoosin gurgurate. Yihuudaan yeroo isaatti osoo hin fayyadamin erga yeroon darbee gaabbe, erga dabarsee kenne, erga maallaqa fudhate, erga Yesuus jiduu baradame, booddee gaabbe. Booddee gaabbuun faayidaan qabu obboleessa koo jalqabarra gaabbe. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagalicha sheer walii godhaa. Wallaqqabsiisaa namni irraa haa baratu. Guddaa sin jaaladhaa, guddaa sin kabajaa. Kan sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Shalom. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu.